Okay. Gorsa warra Yesus Kristos biratti hafan qofaaf kennamu. Mata dureen kun mata duree isin ajaa'ibu yookaan isin dinquudha. Yeroo hundumaa warri maatii wangeelaa kun wangeela waan beektaniif dhimmoota wangeelaa irratti fokas godhee isinitti agarsiisa. Sagantaa giruuppii hunduma irratti dhimmoota wangeelaa yeroo barsiifamu baay'ee gaaffii ta'uu danda'a. Isin baay'een as keessa jirtan kun garuu namoota waaqayyoo, namoota wangeela jaallattan waan taataniif waan dipendi taate yookaan hundoofte tokkoon isinitti agarsiisa. Bartoonni gooftaas iddoo lamatti hiramu. Amantoonni Yesus Kiristoosin duukaa turanis iddoo lamatti hiramu. Amma har'aattis akkasuma. Fakkeenyaaf bartoota Yesus Kiristoos duukaa turan gareen isaan qaban garee afur yoo ta'e illee garee arfan garee Yohaannis kophaadha, gareen Yihuudaa kophaadha, gareen Luqaas kophaadha, gareen Phexros kophaadha, gareen Yihuudaa kophaadha. Isaan sana amman dubbadhu. Gareen bartoota gooftaa duukaa turan garee lamatu turanii isaanis garee tajaajiltoota kontiraataatiif garee dhaabbataa turan. Tajaajiltoonni kontiraata tajaajilan kontiraata isaanii yeroo fixan exactly meedaa sana keessaa hin galu. Gareen tajaajiltoota dhaabbataa yookaan muluu gisee warri jedhaman immoo wangeelicha wajjin jalqabu wajjin du'u. Kanaaf garee kontoraataa warri jedhaman warroota hamma kontiraata isaanii tajaajilanii ituu tajaajilliin dhumin warra tajaajila fixanidha. Utuu tajaajilliin dhumin warra tajaajila fixanidha. Ituu mul'atin dhumin warra mul'ata fixanidha. Utuu fiigichin dhumin warra fiigicha fixan. Isaan kun garee gooftaa Yesus Kiristoos keessa turan keessaa garee kontoraataati. Fakkeenyaaf Deemaas utuu tajaajilliin dhumin Yihuudaan utuu tajaajilliin dhumin tajaajila fixe. Utuu fiigichin dhumin fiigicha fixe. Yihuudaan tajaajilaa kontoraataati. Gizaawwiidha wanta ta'eef ammatti waamametti hojjetee wangeela Luqaas boqonnaa 10 irratti maqaa Yesus Kiristoosin seexana baasee akkanuma immoo Yesus Kiristoosin birritti gurguratee gale. Yihuudaan maqaa Yesuusin seexana baaseera dhumarratti immoo Yesus Kiristoosin gurguratee keessaa gale. Har'as tajaajiltoonni akkasiin jiraatu. Amma dhumaatti kan hin adeemne kontoraata kan ta'an amma dirreen kontoraataa dhumutti kan adeeman dhumarratti Yesus Kiristoosin birritti calleeffatanii kan galan jiru jechuudha. Isaan kutaa lammaffaa immoo warra Yesus Kiristoosii wajjin tajaajila xumuranii wangeelichaa wajjin amma dhumaatti adeemanii du'an agartu garee akka Phexros fa'aa kana. Amantoota keessas amantoota akkasii jira. Wangeela gooftaa keenya Yesus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 6 ilaaltan amantoota buddeenaaf jedhanii duukaa deeman buddeena yeroo nyaatan baay'ee waaqeffatanii gaafa buddeena dhaban immoo Yesus Kiristoos biraa kan deebi'an akka kana. Har'as amantoonni akkasii kun waldaa keessa hin jiraatu. Akkasuma egaa kan hin har'a barsiisu yookaan itti dubbadhu kun garee tokko garee warra Yesus biratti hafan. Garee warra fiigicha isaanii xumurachuuf kaadhimaman. Garee warra dhugaa qabatanii adeemanii dhugaa qabatanii waaqeffatanii dhugaa wajjin du'an. Waaqayyoo namoota akkasii sinaa taasisu. Ameen. Namoota dhugaaf jiraatan, dhugaaf dhalatan, dhugaaf du'an. Har'a yaaddoon waldaa kiristaanaa inni guddaan, yaaddoon wangeela keenyaa inni guddaan, yaaddoon Kiristiyaan Fellowship yookaan abyaata kiristaanii inni guddaan isa kanaadha. Namoota har'aa kana akkamitti adda baafnaa? Biyya Giriik dur amantoota yookaan tajaajiltoota iddoo sadiitti qoodanii ilaalu. Waldaan Sinagoog diyaakoniyaadhaan kan geggeeffamu warri teoloojii barattaniif galti isheen kun Sinagoog jechuun waldaa miseensaa tokko hanga 15tti qabduudha. Diyaakoniyaadhaan bulti yookaan daaquun jechuudha. Isaan kana yeroo bulan agalgaa'ota iddoo sadiitti qoodan. Waa'een agalgaa'otaa yeroo isaan rakkisu, waa'een amantootaa yeroo isaan rakkisu
kottaatti niphanu namoota kana ija sadiin ilaallaa jedhan. Ija sadan isaaniitti ilaalan keessaa inni jalqabaa inni hangafaa jecha ewaangiiloo jedhu jecha biroo kanaadha. Ewaangiiloo jechuun wanti hundumtuu tajaajilaa jechuudha. Wanti hundumtuu tajaajilaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waajjira faayinaansii tajaajilaa yoo ture yeroo tajaajila isaa caaffata. Namichi tajaajilaadha garuu hojjetaa mootummaati. Agalgaayiidha. Kanaaf ewaangiiloo jechuun hullumna gara agalgiloota namoo jechuudha. Jechi kunis dhugaadha. Wana toof jiraachisuuf gootu hundumtuu tajaajila. Isa kaaniif tajaajilli hanna hatee jiraata. Isa ewaangiiloo. Inni kaan nama ajjeesee birrii fudhata tajaajila kun. Isaan akkasii kana ewaangiiloo jennee waamnatti niphannuudhaan. Inni lammaffaa isaan kaan giruuppii ewaangiiliyoon jettuudha. Inni ishee qabdu kanaadha. Inni jalqabaa ewaangiiliyoodha. Inni hin qabu. Inni kun ewaangiiliyoon. Inni kun maal jechuudha? Tajaajila jechuun sagalee gammachuu waan nama hin gaddisiifne duwwaa hojjechuu jechuudha jedhan. Waan namnis namatti hin gaddine waan waaquus namatti hin gaddine tajaajilaa jechuudha. Inni sadaffaan ewaangiilistiidha. Ewaangiilistiin jedhamu kun afaan Ingiliffiin evaanjiilist jedhamudha. Ewaangiilist jechuun soba isa tajaajiluu dhugaa isa tajaajiluu namichi eenyudha jechuudha. Eenyu namichi isa kana qorannaa kan jedhu. Bara duriis bara qaxxitaa macaafa afaan biruurraa hiikame warra jalqabaa siinabokiidhaan bulan paasterii hin qabanii. Siinabokiin kun diyaakoonii yaadaan bulu paasterii hin qabanii jaarsa waldaa hin qabanii daakoniitu geggeessa. Jarri kun wantoota kana akkuma har'aa keenya kana isaan rakkise. Har'as yaaddoon waldaa kiristaanaa inni guddaan isa kana. Eenyutu hafee jiraata? Eenyutu hafa mana Waaqayyoo keessatti? Eenyutu hafa dhugaa wajjinii? Kanaaf gorsa warra Yesuus Kiristoos biratti hafan qofaaf kenname wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 hanga 6 kan jiruun iddoo 7tti qoodee isinitti agarsiisa. Iddoon kun iddootti Yesuus Kiristoos bartoota isaatti galagalee isaanii wajjin haasa'edha. Irraa galagaleetu hin ta'in itti galagalee isaanii wajjin haasa'e. Wanti yeroo hundumaa gorsi warra Waaqa biratti hafan yookaan warra mana Waaqayyoo keessatti hafaniif addatti kennamu inni tokkoffaan ishee lakkoofsa 1 jirtu kanaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 akka jedha. Gooftaan Yesuus gara isaanitti galagalee akkas isaaniin jedhe garaan keessan hin raafamin ittiin jedhe. Gorsi kun warra hafanii jiraatan qofaaf gorsa kennamudha. Nama baduuf yookaan nama du'uuf yookaan nama iddoo isaa gadhiisee deemuuf gorsa kennamu miti. Garaan keessan hin raafamin. Ameen. Yeroo baay'ee wantoonni garaa namaa raasan wantoota naannoo namaa jiranidha. Wantoonni naannoo kee jiran yeroo baay'ee yoo si fayyaduu baatan iyyuu si raasuun dadhaban. Qilleensi jiraachuu qilleensaa muka raasuu isaatiin agartu. Yeroo baay'ee wanti naannoo kee jiru baay'een si raasa. Warri biyya lafaa yeroo durooman warri kan Waaqayyo akka jaraa yeroo ta'uu dadhaban. Warri biyya lafaa akka barbaadanitti yoo hatan ati hatuu gaafa dadhabdu. Warri sun hatanii dhuganii ejjanii yeroo jiraatan waan isaan godhan kana gochuu gaafa dadhabdu. Jireenyi biyya lafaa kun immoo warra Waaqayyoon beekneef yeroo mijattu ilaaltee raafamta. Abbaan keenya Daawit illee jireenya akkasiitiif saaxilameera. Faarsaa 37 lakkoofsa 1-2 irratti Daawit isaan ilaalee raafama keessa akka galee agarra. Sagaleen raajummaan gara Daawitiin dhufe garuu warra jal'ootatti hin hinaafin waan isaan hamaa godhatanii argatan kanatti isin hinaafin itti hin dhiphatin isaan dafanii coolliguu hin baduutti hin jedhu. Wantoonni naannoo keenya jiran yeroo baay'ee nu raasu. Kanaaf gooftaan warra isaan isa biratti hafaniin akka jedhe hin raafaminaa. Ameen. Ammas warra haftee mana Waaqayyoo taatan
warra Yesus biratti haftan haftee Yesus Kiristoos kan taatan gorsi har'a isinii kennamu inni guddaan isa kana irraafaminaa. Amen. Ameen. Ammas irra deebiin jedha irraafaminaa. Hallelujah. Amen. Maaliif yoo jettan Yesus Kiristoosin bira gaafa jiraattan isin warra tooppira jirtanidha. Akkuma dhiyoo kana dubbadhee waaqeffannaan darajaa qaba. Amilkoon darajaa qaba. Faarfannaan darajaa qaba. Darajaan isaa kun kwaalitiif kwaantitii isaa kan utuu hin ta'in istaayilii isaati. Darajaan waaqeffannaa namoonni waaqeffatan darajaa sadiitu jira. Darajaa sadii faarfannaan keenyas darajaa sadii qaba. Waaqeffannaan keenya darajaa sadii qaba. Akka jechuun wantoonni darajaa isaanitti kennaman kun wanta nuti waaqeffannu sanaadha. Fakkeenyaaf wantoonni namoota baay'ee rakkisan Isaayyaas keessatti kan mul'atan namoonni dachee waaqeffatan, dashee waaqeffatan, ateetee waaqeffatan, irreecha waaqeffatan isaan kun waaqeffannaadha. Waaqeffannaan iddoo kanatti agartan kun waaqeffannaa darajaa gadi bu'aati. Darajaa irra keenye kan ilaaludha kun. Waaqeffannaan darajaa lammaffaa immoo waaqeffannaa ergamoota waaqeffatanidha. Gabri'eel, Mikaa'el jedhanii guyyaa 12-19-21 jedhanii warra hafuura ergamootaa waaqeffatanidha. Isaan kunis waaqeffannaa darajaadha. Darajaan inni toophii inni dhumaa garuu waaqeffannaa waaqayyoo waaqeffachuuti. Nuti warri Yesus Kiristoosin biratti hafnu waaqeffannaa darajaa isaa eeggate toophisa jedhamu kana isa waaqayyoo waaqeffachuu bira ga'amedha. Hafuura naannoo lafaa kana waaqeffachuu dhiifne ol baanes hafuura samii keessaa ergamoota waaqeffachuu dhiifne abbaa ulfinaa isa teessoorra jiru olicha waaqeffachuu bira warri geenye kun warra Yesus Kiristoosin adda baafne arginedha. So nuti warri Yesus Kiristoosin adda baafne argine kun wantoonni baay'een yeroo waaqayyoon biratti haftan ikonomikaaliin dhufee sirraasaa, dhukkubii sirraasaa, jechi namaa sirraasaa, darbannaan seexanaa sirraasa. So warra isa biratti hafan kan Yesus afaan isaatiin gorfate isheen hangafaa ishee kanaadha. Irraafaminaa. Ameen. Irraafaminaa. Amma jireenya ammaa kiristaanotaa baay'ee ulfaataadha. Batalee biyyoota qarooman keessatti yeroo ammaa kun kiristaanotaaf baay'ee ulfaataadha. Yeroo namoonni akkuma sila wangeelaa winifachaa turan namoonni hafuurota gaddeebi'oo waaqeffatan illumineet naa ifee jechuudha. Naa ifee jechuudha illumineet jechuudha. Yeroo namoonni barraallinyi isa jedhan kana waaqeffatan dur naan ifni amma naa ifee nuti kan nu ife Yesuusini. Amen. Yohaannis boqonnaa 9:2 irratti seexanaan nu ifan jedhu warra dukkana keessa jiran ifin dhufa kan jedhu waa'ee Yesus Kiristoosin ture. Namoonni yeroo waanuma gaddeebii waaqeffatan waan nama dhibu nama joonja'eetu uumama waaqeffata. Namni sammuun isaa baname uumaa waaqeffata. Gaddeebi'anii seexana samiirraa gad darbate waaqeffatanii nama guddaa ta'uu jechuun saalfidha. Atalee kan duraa booddee ta'anii jedhamu kun karaa biyyoota gurguddatan hangafa warra jedhamanii booddee ta'uu isaanii kan agarsiisu, raawwachuu macaafichaa kan agarsiisu yoo ta'e illee namoota biyyoota gurguddatan G20 jettan kana keessa jiraataniif yeroon kun yeroo ulfaataadha. Yeroo dirqamaan kitibaatii koronaa isinii kennan, yeroo dirqamaan waan barbaadan jedhan, ammarra jirtan kun namni illee qaamni saala isaa galmaa'uu akka hin dandeenye, namni qaama saala isaa geeddarachuu akka danda'u, dhiirri dhiira fuuchuu, durbi durba fuuchuu akka dandeessu, siistemiin seexanni ittiin hojjetu kun seera bahuu keessatti an jedheeraa waliin hin makinaa'e. Namni horii wajjin hin ciisin jedhe. Yeroo namni saree wajjin horii wajjin ciisu biyyoota silaa qarooman kana balaaleffatan ittiin jennu egaa inni caafame karaa isaanii haa raawwatamuuf inni duraa booddee hin ta'a waan ta'eef booddee ta'uu isaanii kan agarsiisu dubbiin bara dhumaa karaa isaanii raawwatamuudhaan yeroo isaan isa kana leellisaa jiranidha. Haa ta'u egaa waldaan kiristaanaa biyyoota akkasii keessa jiraattu yeroo akkasii kana raafamuu dandeessi. Gooftaan immoo yeroo isaan kana gorfatu akka jedhe irraafaminaa waan hin qaba.
Ameen. Akkatti furu natu beeka. Engadda agartaniittu akkatti bakakkaan samiidhaa bu'e. Kanaan duras waaldaan sun akkamitti akka gubate agartaniittu. Yeroo namoonni footoo Yesuus tuffatanii footoo seexanaa waaqeffatan dhiyeenyuma akkamitti lolaan akka biyya Awurooppaa irraa jara kana rukute agartaniittu. Har'as ta'ee bor gorsi Yesuus nuu kennu ishee kanaadha. Hin yaadda'inaa. Hin yaadda'inaa. Irraafaminaa. Gorsi kun nama hundumaaf kan kennamu miti. Baay'ee irraafamee baduu danda'a. Baay'ee yaadda'ee baduu danda'a. Exactly gorsi kun warra haftee mana Waaqayyoo ta'an qofaaf gorsa kennamedha. Yesuus tumu afaan isaatiin gorse malee ergamaan gadi bu'ee gorse yookaan apostoliin paasteriin lubni gorse miti. Ofii Yesuus kan gorfatedha. Warra isa biratti hafan. Achuma lakkoofsa tokko irratti lammaffaa irratti akkanatti hin jedhee Waaqayyootti amanaa. Abbaa koottis amanaa. Ameen. Lammaffaa irratti gorsi warra Yesuus Kiristoos biratti hafaniif kennamu ishee kanaadha. Amanuudha. Amanuudha. Amanuun nama hundumaaf hin ta'u. Amantiin waan ulfaatuuf akkaataan amantii qorannoon isaa waan bira hin geewwamneef amantiin kennaa dhala nama hundumaaf kenname miti. Amantiin kennaa warra amanan qofaaf kennamedha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos warra isa biratti hafan kana yeroo gorfatu lammaffaa irratti ishee kana gorfate amanaa. Anattis amanaa, abbaa koottis amanaa ittiin jedhe. Bartoonni calalamanii namoota 10,000 keessaa lakkaa'amanii nama 12 ta'anii Yesuus Kiristoos biratti hafan kun kaleessas amananii duukaa bu'an. Utuu inni fayyisuu arganii, utuu inni du'aa kaasuu arganii, utuu inni daarii bishaan daariitti geeddaruu arganii, utuu inni mana namaa lixee du'aa kaasuu arganii, utuu inni du'aa guyyaa 4 kaasuu arganii Yesuus Kiristoositti amanan. Gorsi Yesuus Kiristoos irratti isaan gorse isa kana amanaa. Namoonni kun waa'ee amantii gaarii godhanii beeku. Yesuus Kiristoosiin duukaa waggoota dheeraa jiraataniiru. Maaliif Yesuus Kiristoos waa'ee amantii irra deebi'ee gorsuun isa barbaachisa jettan isaan kun warra hafanidha. Isaan kun warra buddeenni fuudhee hin banne, biyyi lafaa fuudhee hin banne, namoota baay'ee Yesuus Kiristoos biraa waan baay'ee deebise. Deemaas istaayilii ittiin deebi'ee qaba. Yihuudaan haala ittiin deebi'ee qaba. Namoonni gooftaa Yesuus Kiristoos biratti turan akkamitti akka deddeebi'oonni isaanii akkaataa qabu. Lallabii boqonnaa 6 irratti Yohaannis boqonnaa 6 irratti lallabame Yesuus Kiristoos biraa namoota baay'ee deebise. Yesuus Kiristoos biddeena nyaachisee nama baay'ee of duukaa buuse itti lallabee immoo biraa deebise. Jechatti kanarran sinii deebi'a. Biddeena nyaachisee nama baay'ee of duukaa buuse itti lallabee immoo biraa deebise. Lallabii nama baay'ee deebisa. Wangeelli nama baay'ee deebisa. In calalaa jechuudha. Biyya keenya biyya Itoophiyaatti mishineroonni waldaan ministirii jalqabaa, waldaan Makana Yesuus Qaalayooti, waldoliin jalqaba turan hundumtuu warri ministirii jabaa ta'anii biyya Itoophiyaa galan baay'een isaanii yeroo jalqaba wangeela lallaban wangeela duwwaa hin lallabne. Warra akka Dr. Laambee faa, luba Gidaadaa Soolan faa yeroo dhufan, yeroo wangeelatti dhufan harka tokkoon misooma hojjetaa mana barumsaa ijaaraa, hospitaala banaa wangeela lallabaa turan. Inni kun namoota gara fayyinaa fiduuf baay'ee gaarii ta'e. Yesuusis akkuma kana jalqaba gaafa dhufee mootummaa Waaqayyoo duwwaatti agarsiisetu hin ta'in biddeenis itti agarsiisee isaan waame. Namoota karaa adda addaa waame kana lallabaan calale. Lallabaan gaafa calalu isaan jalqaba qurxummii waan nyaatanii quufaniif namoonni baay'een isatti amanan. Isa duukaas bu'an. Al tokkichaa harka Yesuus Kiristoos keessaa kan nyaate abbaa warraa duwwaan 5,000 turan. Yesuus gaafa qurxummii nyaachisee eega laga ce'ee immoo lallaba jijjiire. Lallabi Yesuus Kiristoos jijjiire ana buddeenni jireenyaa anaan nyaadhaa kan jedhu ture. Foon koo hin nyaanne taanaan, dhiiga kootti hin dhunne taanaan, mootummaa kootti galuu hin dandeessan jennaan jarri qurxummii nyaachuu dhufan foon Yesuus gaafa dhaga'an deebi'an. Jarri bishaan uumamaa bishaan dachee dhuguu dhufan dhiiga koo dhugaa gaafa inni ittiin jedhu biraa deebi'an. Agartanii warra biddeenni waame lallabatu deebise. Hundu isaaniitti gorora tuttufaa sokkan.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:66 kaatan olaaltan lallabii kun akka jabaate Phexros argee namoonni gara booddee deebi'aa akka jiran waan hubateef Yesus Kiristoos lallabicha akka jijjiiru Yesuus waan gaafate fakkaata. Yesus akkuma kaleessa gaarii nu barsiiftee qurxummii nu nyaachiftee namoonni baay'een fagoodhaa ka'anii wal waamanii waan kan dhufan dinqii kaleessa ta'e nyaata kaleessa nyaatame sanaadha. Kanaaf isa nu barsiisii ittiin jennaan 68 irratti akkanattiin jedhe isinis deemuu barbaaddu ittiin jedhe. Amma inni hin jiru warra na biratti hafan hin barbaada. Warra biddeenni fuudhee hin deemne hin barbaada. Warra dhagaraa hin taane hin barbaada. Warra ulfinatti hafan hin barbaada. Isinis deemuu barbaaddu jennaan Phexros akkas jedhe. Si dhiifne eessa dhannaa sitoo dubbii jireenya bara baraa qabaa jedhe. Phexros yeroo baay'ee dubbiin Phexros baay'een isaa sorgoof sokkoo qaba. Phexros wangeela hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti namicha karaa bukkee taa'utti gaafa lallabe sun sorgoof sokkoo qaba. Waan namaaf kenninu hin qabnu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan adeemee jedhe. Phexros asitti waa akkatti irratti argachuusaa agartu. Akkasuma wangeela Maatewos boqonnaa 16 irratti gibirri gaafatti dhuftellee waan godhu wal'aale Phexros. Ikonomii akkatti irratti agartu. Asitti Phexros maal jedha isinitti fakkaate sitoo dubbii jireenya bara baraa qaba jedhe. Waan qurxummii kana yoo dhabdellee waan birrii kana yoo dhabdellee waan jireenya bara baraa sitti hin hir'anne jechuu barbaade. Kanaaf si duukaa buunaa ittiin jedhu. Okay? Inni gaariidha. Hundumaa dhiibnee si duukaa buunee nuyi gaafa jedhu Phexros rakkoon biraan akka jirtu argeera. Yesuus Kiristoos lallabinni achitti lallabe nama waa baay'ee of biraa deebise. Kanaaf warra garaa fuudhee hin deebine warra buddeenni fuudhee hin deebine sanaan maal jedheeni irra deebi'ee cimsee amanaa waatu ta'a. Har'as waan tokko isinitti himan warri haftee mana Waaqayyoo taatan warri haftee wangeelaa taatan dhaggeeffadhaa. Abbaan keessan kana isinirraa barbaada. Itti amanaa ta'a. Itti amanaa ta'a. Waan nama dhibu sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu kan amanee kan cuubame isin fayyaa erga jedhee booddee itti fufee main point focus godhe kan inni haasa'e kan hin amanne ammayyuu itti faradama. So kan firdii nama oolchuu amanuudha. Itti amanuudha maqaa fayyinaa kanatti. Oolchuu isaatti amanaa. Gargaaruu isaatti amanaa. Fayyisuu isaatti amanaa. Mootummaa Waaqayyoo kan keessanii amanaa. Kanaaf warra isa biratti hafan Yesuus Kiristoos kana gorfate. Inni sadaffaan Yesuus Kiristoos warra isa biratti hafan kan gorfate lakkoobsa 2 kan jirtu iddoo isinii qopheessuudhaaf nan deema. Ameen. Warra isa biratti hafaniif iddoon qophaa'eera gammadaa. Warra mana isaatti hafan, warra oobdii isaatti hafan, warra balbala isaatti hafaniif iddoon qophaa'eera gammadaa. Atin duutu, atin salphattu, atin qaanoftu siif iddoon qophaa'eera. Ameen. Wantoonni biyya lafaa kanaa baay'een isaa fokkisaadha. Mootummaa Waaqaa nama dhabsiisa. Jireenya bara baraa keessaa gan nama darbata. Kiristaanonni baay'een isa kanaan qophaa'aniiru. Ana yaadadha. Bara koronaan jalqaba gale, kitibaatiin jalqabame, paastoroota gurguddaatu fudhatanii akkamatanii footoo ka'anii irree isaanii gadhiisaa turan. Namoota baay'een sana diduu waan hin dandeenyeef waraana Ameerikaa tokko nan dinqisiifadhaa kutaa waraana kitibaatii fudhachuu didanii hojii gadhiisan. Paastoroonni fudhatanii fudhadhaa jedhanii gadhiisu. Isaan kun immoo lakkii waan isin godhaa jirtan nuuf hin galuu jedhanii. Okay. Wanti biyya lafaa kana nama goomsa. Hojii bishaan daakuuti wanti biyya lafaa. Bishaan yeroo daattan ituu sin taphachiisu sin nyaata. Biyya lafaa kun akkasii. Wantoonni biyya lafaa batalee biyya Ameerikaa kambanii BMW keessatti kan hojjetamu. Sooftuweeriin baay'een isaa ganaa kanatti as ba'u. Laabii keessa kan jiru biyya Chaayinaa ganaa kanatti as ba'u. Baay'een isaa waan abdii nama kutachiisudha. Sunis ta'ee kun nuuf iddoo qaba Yesuus. Ammas irra deebi'een jedhaa siif iddoo qaba Yesuus. Haalli biyya lafaa kanaa
yoo waliin jijjiiramte illee samaa'iin yoo naanna illee dachee yoo naanna illee siif iddoo qaba Yesuus. Ameen. Kanaaf Yesuus Kiristoos warra isa biratti hafan gorsi sadaffaa inni gorfate lakkoofsa 2 isheen jirtu ishee kanaadha. Iddoo natu isiniif qopheessa. Ameen. Ana harka kooti isinii qopheessaa. Kanaaf immoo nan deemaa jedhee kanaaf Yesuus Kiristoos nu dhiisee adeeme. Ameen. Inni afuraffaa Yesuus Kiristoos warra isa biratti hafan kan inni gorfate iddoo an jiruun dhuftu deebi'ee dhufee ofittan isin fudhadhaa. Lakkoofsa 3. Ameen. Iddoon jiru isin qofatu dhufa. Maarroos. Ameen. Haalleluuyaa. Jechatti kun garaa nama nyaatti. Nama argatee onaa dubbise natti tola. Iddoo an jiru in dhuftu deebi'ee dhufeen ofii kootti isin fudhadhaa. Ameen. 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 Waa haalleluuyaa. Mee iyyaati ameen. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Iddoon jiru dhuftu isinii. Mirga abbaa koo dhuftu isinii. Haftee mana kooti warri taatan. Haftee oobdii kooti warra taatan. Warri maaddii galgalaa sanaaf qophooftan. Deebi'ee dhufeen gara kootti isin fudhadhaa. Ameen. Boloota koo abdiin kana caalu eessa jira? Jiru. Abdiin kana dhala koo deebi'ee dhufeen si fudhadhaa. Abbaan kee yeroo akkasiin jedhu sitti tolaate biyyan deemaa dhaqeen iddoo qopheessaa deebi'een immoo dhufee si fudhadhaa. Yeroo tokko biyya kana amma isinimtuyyuu jireenyi isin hirkaa babaddeetti malee Ameerikaan dhaqaa. Ameerikaa gaafa naqu foormiin waraqata isinii qopheessaa akka inni namatti tolu waan ta'e. Kanaadaan deemaa gaafan Kanaadaa ga'u immoo ofittan si fudhadha akka inni namatti tolu. Itoophiyaa keessattuu jiraatu waa'ee Kanaadaa haasa'a. Itoophiyaa keessaa Ingiliffaa shaakala dhaqa Ameerikaa dhaqa. Agartanii inni kun iyyuu amma nama gammachiisa eega ta'e. Abbaan kee immoo ofii kootti ofitti dhufee si fudhadhaa yeroo jedhu. Dhufeen si fudhadhaa. Wangeelliin jedhu kana eeyyuu dubbisame lakkoofsa 3. Yohaannis 14 lakkoofsa 3. Wangeelaa argattanii boonsaan jira muutii irra jirtu wangeelaa. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattanii fi deebi'ee dhufeetanii gara ofii kootiitti isin fudhadhaa. Ameen. Ameen. Haalleluuyaa. Kana kaagan nama gammachiisu warri Yesuus biratti hafan kana abdatanii taa'u. Kana dhaga'anii taa'u. Kana warra biratti hafe duwwaa dhagaye. Aca barbaariin hin dhageenye gatee gale. Batalee Yihuudaa bara dhumaa guyyaa firdiitti gatiin isaa maal akka ta'u hin beeku. Wangeela Lukaas boqonnaa 10 irratti nama 72 ta'anii gaafa tajaajila dhaqan Yihuudaan maqaa Yesuus Kiristoos seexana baase. Maqaa dhumattiin seexana baase kan ammoo birri 30tti gurgurate Yihuudaan. Arras akkasi. Baay'een namootaa gurguratanii keessaa galaa jiru. Calleeffatanii galaa jiru. Yeroo ammarra jirru waaqi namootaa birriidha. Birriif namni walajjeessa. Birriif namni soba. Birriif agalgaa'onni hin sobu. Anuu nan soba isin hin sobdu. Garuu gaafa Yesuus dhufu gatiin keenya inni guddaan mirga abbaati. Mirga waaqayyoo taa'uudha. Badhaasa fudhachuudha. Maqicha akka seexana baasu beeka Yihuudaan. Maqicha akka du'aa kaasu beeka Yihuudaan. Fooyyessee illee gatii maqaa kanamaa hin gammanne birri 30 godhe laata. Egaa dagatinaa Yihuudaan Yesuusin gurgureetu hin ta'in iddoo awwaalaa bitate. Rakkoon Yihuudaan inni guddaan akka duwwaan beeku waan ittiin iddoo awwaalaa bitatan dhabe malee waan ittiin jireenya dhaalan hin dhabne Yihuudaan. Kanaaf namni immoo mul'ata isaatiif waan du'uuf gatii ittiin awwaala bitatanitti Yesuusin gurgurate Yihuudaan. Egaa sanas ta'e kana warri biddeena bira darbanii birrii bira darbanii qabeenya hundumaa bira injifatanii dhufan akkanattiin jedhe
isiniin dhufeen gara kootti isin fudhadha. Lafan jiraadhu jiraattu. Obboleessa koo Waaqayyo akkasiin jedha. Lafan jiraadhu si qofatu jiraata. Ameen. Gorsi kun warra Yesus Kiristoos biratti hafan duwwaaf kan kennamedha. Gorsi Yesus Kiristoos lakkoofsa 6 irratti warra isa biratti hafan gorse inni guddaaf hin hangafne kana karichi anadha. Yesus karaadha. Ameen. Karaa inni jedhamu kun haala dhokataadhaan kakuu moofaa keessatti mul'atee ture. Yaaqoob obboleessa isaa Esawu baqatee mana Laban dhaquuf utuu deemu karaatti itti dhi'ee. Gaafa karaatti itti dhi'u lafee biyyee onaa yeroo ciise abjuu tokko abjoote. Abjuunni abjootes ergamoota Waaqayyoo yaabbannoorra ol ba'anii gadi bu'an arge. Yaabbannoon sun karaadha. Waggaa dheeraa booddee Yesus Kiristoos lallaba lafa onaa sanaa lallabe Naatnaa'elitti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 51-58 kan argattan Yesus Kiristoos lallaba lafa onaatti abjuu Yaaqoob abjoote lallabe Yesus Kiristoos. Dhuguman siin jedha amanii kanarra kan caalu arguuf jirta. Ergamoonni namaa ilma Waaqayyoo irra utuu ol ba'anii utuu gadi bu'anii agartaa. Ayyachuun Yaaqoob yaabbannoo irra utuu gadi ba'anii utuu ol ba'anii argee jedhe. Yesuus immoo yaabbannuchi ilma namaa akka ta'e ilma namaarra adeemu ergamoonni Waaqayyoo yeroo ol ba'an yeroo gadi bu'anii jedhe. Agartanii ilma namaarra adeemanii ol ba'u ilma namaarra adeemanii gadi bu'u. Karaadha. Kanaaf warra isa biratti hafanii Yesus Kiristoos karichi ana itti jedhe. Ana. Namni karaan jalaa bade yoomiyyuu milkaa'u. Namni karaan jalaa bade yoomiyyuu lafa yaade hin ga'u. Namni karaan jalaa bade ganama yoo ka'eyyuu galgala dadhabaasaa manatti deebi'a lafa yaade hin ga'u. Karaatu jalaa bade. Baay'een namootaa barataniiru karaatu jalaa bade. Baay'een namootaa PhD qabu mana taa'u karaatu jalaa bade. Al tokko namni karaan jalaa bade joonjaadha maraataadha. Nuti kan nu gammachiisu inni guddaan maal yoo jenne karicha arganne Yesuus. Haleluyaa. Kana gammadaa karicha argatteetta karaan Yesuus. Ameen. Ameen. Warra isa biratti hafan mistira kana gorse. Lafa yaaddan kana hin geessu hin milkooftu sababiin isaa karaarra buutanii jechuudha. Ameen. Makiinaa qabaattaniif lafa yaaddan hin geessan yoo karaa GPS karaa ishee deemtan san argattan malee. Doonii qabaattanii bidiruu deemtaniif hin milkooftan yoo karaa argattan malee. Xiyyaara qabaattanii xiyyaara ooftaniif hin milkooftan yoo karaa xiyyaaraa san argattan malee. Agartanii main pointi saksisii ta'u godhu dhala namaa tokko karaadha. Warra isa biratti hafaniin ani karaadha. Ana biratti haftaniittu isin gammadaa ittiin jedhe. Inni ja'affaa achuma lakkoofsa 6 irratti warra isa biratti hafan kan inni gorsee an dhugaan ana jedhe. Ameen. Dhugaan ana. Yeroo baay'ee waa'ee dhugaa gaafa dubbattan dhugaan firan qabu. Dhugaan obboleessan qabu. Dhugaan obboleettiin qabu. Dhugaan haadhan qabu. Dhugaan abbaan qabu. Dhugaan kophaadhuma isaa jiraata. Dhugaan humna qaba. Yaadattoo taatan isa dhugaa ta'e Yesus Kiristoosiin gaafa ajjeesan gaafa awwaalan baay'atanii dhugaa ajjeesan. Baay'atanii dhugaa awwaalan. Baay'atanii dhagaa guddaa gangalchanii irra ka'an. Dhugaan kophaasaa waan ka'uuf gaafa ka'u immoo kophaasaa ka'e. Dhugaan dafeen awwaalamu. Dhugaan dafeen du'u. Dhugaan dafeen dhabamu. Dhugaan dafeen barbadaa'u. Kanaaf tokkicha dhugaa ta'ee gara biyya lafaa dhufe balleessuudhaaf lola gurguddaa 38 irratti geggeessan. Lola gurguddaa 38 dhalli namaa irratti geggeesse dhugaa kana ajjeesuudhaaf inni hangafaa inni guddaan maqa balleessidha. Maqa balleessidha.
Dhugaa ajjeesuuf maqa bal'eessin loltuu rasaasa dhukaasa isa hangafaati. Dhugaa bal'eessuuf maqa bal'eessin dhukaasa rasaasaa isa hangafaati. Misaayiliidha. Kanaaf kan isaan itti duulan gosa lolaa 38 dhugaa bal'eessuuf geggeeffame keessaa inni maqa bal'eessin kun isa tokko. Waan godhan gaafa dhaban seexana qabaa, hangafa seexanaa keessa jira jedhan. Albaadheessa, nyaata, dubartii manatti ulfoofte irraa dhalate, abbaan qabu, ejjituu wajjin oola, mana dubartii abbaa manaa qabaanne dhaqa, wanti isaan godhan lakkoobsan qabu. Kanaan gaafa dhugaan jalaa du'uu diduun gurguratan. Kanaanis gurguratanii gaafa dhugaan du'uu didu ragaa sobaa qopheessan. Ragaa sobaas qopheessanii gaafa dhugaan du'uu didu mana murtiitti dhiyeeffatan. Mana murtiittis dhugaan gaafa du'uu didu mana murtii tokkotti tumaa isa geggeessan. Hin tumuu murtiitti dhiyeessu, hin kabaluu murtiitti dhiyeessu, ija hidhuu murtiitti dhiyeessu, dhugaa ittiin taphatan. Dhugaa jirma baachisan. Dhugaa kabalan, dhugaa dhiitan, dhugaa rukutan, dhugaa madeessan, dhugaa dhiigsan. Agartanii? Dhugaa muka baachisan. Silaa mukatu nama baata jennaan, mukatu dhugaa baata jennaan dhugaan muka baate. Dhugaa mukatti fannisan. Dhugaa iyyisiisan. Dafqa dhiigaan makaa dhugaa lolaafachiisan. Eeluwee jedhee iyye dhugaan abbaa isaatti mate dhugaan. Dhugaa walii galanii ajjeesanii dhugaa walii galanii awwaalan. Dhugaan nama baay'ee malee hin du'u. Dhugaan dafee hin du'u humna qaba. Agartanii baay'atanii ajjeesan dhugaa. Dhugaan kophaasaa ka'e. Dhagaa galagalche dhugaan. Maal jedhe Yesuus warra kophaatti hafe misira kanatti hime. Ana isa muka akka jiidhaa akka godhan sin muka gogaa sin hin dhiisani. Ani egaa dhugaadha dhugaan hin ka'ana dhugaa jirtu hin kaatuun salphattanii hin sodaatinaa ittiin jedhe. Haalleluuyaa. Har'a hafteen mana Waaqayyoo kan Waaqayyoo kophaatti gorsuu barbaadu eenyu laata? Akkan baay'ee dubbadhe nan beeka. Sagalee Waaqayyoo kennaa Waaqoonaa kenne wanta ta'e baay'ee dubbachuu jaalladha. Yoo isinitti cimtellee booddee irra deebi'aa dhaggeeffadhaa waan an jedhe kana yoo barreeffachuu dadhabdan illee. An dhugaadha jedhee itti hime. Erga dhugaa ta'e maa kabalan dhugaanuma kabalu. Erga dhugaa ta'e maatti tufan dhugaa inumatti tufu. Erga dhugaa ta'e maa ija hidhan dhugaa inuma ija hidhu. In arga dhugaa yoo ija hidhanu dukkana keessattuun arga dhugaan. Wangeelli waa'ee dhugaa kanaan caafa. Abbaan mul'ataa waa'ee dhugaa maa akkamitti caafe agartaniittu laata? Dhugaa gonfoo qoraatti mataa isaarra kaa'an. Gaafa guyyaan ga'u immoo mul'ata keessatti gonfoo warqee mataarra kaa'e abbaan isaa. Dhugaan akkasii jiru badee nafu. Dhadda isaatti tufan akka jedha abbaan mul'ataa dhaddi isaa akka bakkalcha barii ifeedhe. Dhugaa lafatti tufan sanatu deebi'ee ofii ifa. Ana dhugaan. Ana dhugaan. Miilla isaa mismaaraan waraanan akka jedha abbaan mul'ataa miillichatti sagadu jedha. Harka isaa mismaaraan waraanan akka jedha abbaan mul'ataa harkuma isa madeessan irraa immoo hin nyaatu jedha. Dhugaa harka isaa waraananii dhaqanii harka isaa irraa nyaatu. Dhugaa miilla isaa mismaaraan waraananii miilla isaatti sagadu. Dhugaa adda isaatti tufanii calaqqisiisu. Dhugaa gonfoo qoraattii irra ka'anii gonfoo warqee irratti farrisu. Dhugaan akkasii. Ana dhugaan. Loora shiilaa daamaasaa qabu. Yeroo baay'ee dhugaa baattanii cabdu. Dhugaa baattanii dhokattu. Dhugaa baattanii miidhamtu. Inni dhufaa guyyaan dhugaan itti calaqqisu. Yesuus Kiristoos mistira PUK'dhaan cufamte. Mistira piin koodii mataa ishee qabdu warra isa biratti hafan kana barsiifate. Gabaan barsiifne kana. Warra biddeenaaf yaa'an hin barsiifne kana. Warra isa biratti hafan qofa barsiifate kana. Halleluuyaa.
Loora shiyaa gaala. Arras gareen maatii wangeelaa kun eenyuun barsiifachuu barbaade laata Yesuus Kiristoos. Torbaffaaf isa dhumaa warra isa biratti hafe Yesuus kan barsiifate ishee kanaadha. Jireenyi ana. Amen. Jireenyi ana. Amen. Meena duukaa jedhaa Yesuus jireenya. Yesus jireenya. Ameen. Wangeela Amen. gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti qubeen ana jettu yeroo torba caafamte. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis qofa keessatti qubeen ana jettu yeroo torba caafamte. Ana qubeen jettu kun asitti agartanii karichi ana, dhugaan ana, jireenyi ana. Sadii bishaanni jireenyaa ana. Muki jireenyaa ana. Ameen. Innuu ana hin sodaatinaa. Amen. Ameen. Yesuus Kiristoos waa'ee anummaa isaa dubbate asitti garuu jireenya inni jedhamtu kun the meaning of life hiikumti jireenyaa anaatti jedha. Amen. Gooftaa koo. Jireenyi nama hundumaaf hin galu. Kaan jireenya irra du'a filata. Kaan jireenya irra badiisa filata. Kaan jireenya irra salphina filata. Ijoollee biyya Awustiraaliyaa jiran tokko abbaan isaanii paasteriidha. Waa'ee mootummaa waaqaa barsiisa. Naannoo Dambidolloo Gabaaroobii iddoo jedhamu dhaqee namni kun Awustiraaliyaa. Awustiraaliyaan cabbiidhaan beekamti yeroo baay'ee. Onna qubaan illee dhaga'eera. Innaa yeroo baay'ee hin qorraa. Yeroo kiramtii batalee baay'ee cabbaa. Ameerikaanis akkas cabbii manarraa hartu. Yeroo kana abbaan isaanii mana keessa taa'ee waa'ee Si'ooliin barsiisa. Abiddi isaa akka gubu, raamuun isaa akka nyaasu, abidda hamaan akka achi keessa jiru barsiisa. Ijoolleen isaa garuu matsaaf quddusti naatti kanarratti baabbii yoomidha maaloo qorri nu fixee jedhan. Maaloo Si'ool yoom nufaa qorri nu fixee cabbii kana keessaa baanee yoom nannee ho'ifannaa. Agartanii hiiki jireenyaa nama hundumaaf hin galu. Si'ool gaannab maali? Si'ool iddoo tursiisa cubbamootaati. Gaannab iddoo firdiiti. Namni kanallee gargar baasee hin beeku. Si'ooliif gaannab tokko miti. Si'ool iddoo turtiiti. Gaannab iddoo firdiiti. Qulqulloonni yeroo ol butaman amma biyya lafaa kanarra wantoonni baay'een biyya lafaa cannaqaa jiran milikkitoota bara dhumaatti malee bara dhumaa miti. Akkasuma wanta biyya lafaa rakkisaa jiran milikkitoota raajii sobduuti malee raajii sobduu miti. Namoota baay'ee jalaa akkaataa istaayilii tajaajilaatu bade malee jarri warra raajii sobduu jedhamanii wangeela keessatti caafaman sana miti. Raajii sobduun yeroon isheedhaaf kenname amma miti. Si'ii dachee irra jiru dachee irratti hafuurri sobaa hin hojjetu. Yeroo gaannaab Si'ool jalqabamu qulqulloonni waggaa 7 qilleensa kanarratti ol butamu miilli isaan dachee kanarraa ol ka'a. Yeroo sana hafuurri sobaa biyya lafaarra buufata. Humni isaaniif soba kennus hafuura dubartittii irraa kan ture hin dhufa. Yeroo isaa raajii sobdoonni abidda samiirraa buusanii tajaajiluu danda'u. Misooma guddaatu ta'a yeroo sana. Dinagdee guddaatu hojjetama. Isinii isaan gidduu jiru hafuurri sobaan dhufuufi. Isinii dachee irra jiru dachee irratti hafuurri sobaa kun hin hojjetu. Akkas taanaan waamamuun kohii kan qabu jechuudha. Yeroo baay'ee wanta waa'ee raajii sobdoota kana baay'ee na karrareef isa kanaafi waan wangeela beekuufi. Waan wangeelli naa galeefi. Isaan irra kaan boofa nama muuxachiisan, kaan dugda namaa yaabanii wangeela lallaban, kaan ani waaqa jedhaman kun maali hojjettani bisootiidha. Bisooti mata akka godhaa'eera. Hafuurri waan tokkollee biraan hin baane. Hafuurumti seetanaa sun biraan hin baane. Ituu hafuurri seetanaa sun biraan bahee birriiyyuun kadhatan turan. Yeroo raajii sobaa sun biyya fudhatu baay'ee misoomatu ta'a wanta ta'eef. Birri akka waraqataatti irra deemta yeroo wanta ta'eef. Miidiyaa banatanii akkaawuntii iyyuun kennan turan raajii sobduu sana ta'anii.
Namicha tokkotu Wallagga dhiyaa Gidaamidha. Hamma paantitti ofitti baasee kaacha kaate karaarra qullaa. Maali namicho maal taate maraatte nallakki waan ittiin beekamu dhabe. Isa qullaa kaate jettanii akkas na galmeessitaniif. Namoonni baay'een waan beekamuuf feekii tokko hojjetu. Akkuma isin maqaa dhooftanii poostii gootanii waa'ee isaanii haasoftanii waa misteekii tokko hojjetu beekaa. Wallaalanii miti. Haa ta'u sanas kana namni waan facaasee nama jara kanaaf jireenyi hin galle. Gaafa gabaa jireenyaatti deebitan Iyesuus hin agartu jalqaba. Ameen. Abbaan mul'ataa jireenya oomishe isa wanta ta'eef. Ameen. Yeroo baay'ee waaldolii yeroo hundeessanii waaldolii adda addaa kana hundeessanii jalqaban baala raa'ii abbaa mul'ataa isa jedhan kanaan baay'een fudhadhu. Abbaan mul'atichaa Yesuus qofa. Hallelujah. Ameen. 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 Abbaan mul'ataa nu miti. Baala raa'issuu no. Ameen. We are founder. Waa hundeessuu dandeenya. Hundeessutti ta'uu dandeenya. Gin baala raayaan nu hin. Abbaan mul'ataa isa. Yeroo jireenyi nu kaabadu waan baay'ee quba doonna. Just namicha tokko Jimmaa jira amma ani waaqa jedha. Ani waaqa. Waaqni haaroodha. Ani gammee namoo maqaan isaa maayidhan. Ani waaqa. Itoophiyaanis takka turtee akka namicha Keeniyaa gochuu naftu. Namicha tokkotu Keeniyaa ani Yesuus jennaan baga Yesuus hin taate falmii hin qabnu si fannifnaa jedhan. Poolisiin tarkaa kennate. Yesuus poolisiin tarkaan kennanne. Namicha Jimmaadhaa ga'anii waaqa jedhu kanas takka turreetti ka'uun keenya nafu. Inni ilaalla waaqummaa isaa. Yesuus harkaan geessaa. TikTok ittiin beekamuuf ani waaqa jechuu dandeenya bara. Jireenyi waan nuun galleef. Laayikii argachuudhaaf yuutuubiin hin kaffala wanta ta'eef doolaara mana teenya onlaayinii argachuuf jechuu dandeenya. Just kun laayifii jireenya miti. Warra xaaliyaanii warra eessaati bara koronaa gadi baasanii birrii kan gatan birriin jireenya fidu. Yesuus Kiristoos warra isa biratti hafe kana barsiise. Aan jireenya. Ameen. Isin hafteen mana kooti, hafteen oobdii kooti, isin warra jireenyi galeef ta'u isinirra jiraata. Warra homallee waan tokkoof dhiphatanitu hin ta'in warra jireenyaaf cannaqaman. Ameen. Lubbuu oolchuu irratti warra hojjetan. Tamsaasa wangeelaa bara Biilii Giraam faa, bara Boonkee faa, bara Jooshuwaa faa yoo yaadattan Itoophiyaa keessaa warra kaka'an namoota hedduu yoo kaaftan guyyaatti nama 1,000 meeqa gooftaa amana ture. Guyyaatti nama meeqa dhufee gara Yesuus dhufa ture. Dhugaa arganii, wangeela arganii, Yesuusin namatti agarsiisanii gara Yesuus namoota fidan. Har'a namoonni baay'een duuka buutota namaati malee duuka buutota Waaqayyooti. Yeroo tokko Sudaan koo guddaan ani eenyuuf iyyuu hinaaffaan qabu eenyuufuu garaa qulqulluun qaba. Miidiyaan yeroo banamu maqaa nama tokkooti. Nama tokkicha tokko miidiyaa irraa sa'aatii 24 lallaba. Namichi kun yoo du'e maaltu ta'a? Inni ilaalleesini wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maannoo hojii ergamootaa boqonnaa 5. 37 akkaatiin ilaaltan Yihuudaan duunaan duuka buutotun isaa tamsa'aniidha. Sun gaafa duuka buutuu bade, kun gaafa duuka buutuu bade, duuka buutuun Yesuus takkaan badan. Hallelujah. Namoonni baay'een duuka buutota namaati. Maqaa waldaa isaanillee hin beekan. Eessa waldaan kee waldaa balu? Namoonni baay'een duuka buutota qabu. Yesuus duuka buutuu hin qabu. Yoo gara Yesuus dhuftanii haftee mana Waaqayyoo gaafa taatan meen pointiin keessa inni guddaan beekamtiif maarega isinii kennamu miti. Kanarratti hundaa'aa miti. Jireenya filattu. Ameen. Ifa manaa godhaa. Anama paasteriidha. Ani paasterummaa kana bara 2000 naa kennan. Gaafa paasteriitti na muudan iyyuu ani akka muudamu iyyuu hin beeku. Wallolii adda addaatu walitti yaa'ee
meedaa tokko irratti waannaa biiroon dhufanii muudama naa kennan waldaa Addis Kidaaniin na muude. Paastara Laamineen gaafa muudama naa kennu ana ta'uyyuu hin beeku an. An takkaa maqaa gaafadhees hin beeku maqaas hin barbaadu. Paastarummaa akkaadaamii barattaniif lallaba keessaniin soortuu ta'uun keessanii mirkanaa'uu danda'a. Raajummaa mul'ata agartanii raajii raajjanii isinii mirkanaa'uu danda'a. Ergamaan waldaa dhaabdanii waldaa 40 yoo hundeessitan isinii mirkanaa'uu danda'a. Garuu har'a muudamni waldaan kiristaanuu laattuuf nuti tokko miti. Har'uma kaanee raajii hin taanu, har'uma kaanee paastarii hin taanu, har'uma kaanee luba hin taanu, qeesii wangeelaawwii hin taanu, hunduu akkaataa qaba bara. Ergamaan waldaa dhaabeen lallabu ture. Har'a garuu ergamaatu lallabaa. Ergamaan hundeessee biraa deema. Ergamaadha hojii masaatu ergamaadha. Ergamuudha. Isuma ta'ellee waldaa 40 ol ta'uu qaba. Garuu kunis hin jiru. Egaa sunis ta'e kun Waaqayyoo dibataaf of eeggata malee maqaaf of hin eeggatu. Kana yaadadha. Waaqayyoo dibataaf of eeggata akka jedha abbaan keenya Daawiti. Nama Waaqayyoo dibee irratti harka koo ol kaasu Waaqayyoo naa eegu. Waaqayyoo maaree gaafa of hin eeggatu dibataaf of eeggata. So gaafa jireenyatti deebitan maqaan keessan isin hin rakkisu. Waamicha keessantu isin rakkisa. Amma rakkoo guddaan nama maqaa tokko moggaafatee ka'e maqaa biraa yoo waamte illee hin haara bara. Maqaan kun koo ayyaana miti. Amma namoota baay'ee jala wanti badeessa kana Yesuus waa hin agarreef jireenyi hin galleefi. Jireenyi kan nuu galu gaafa Yesuus Kiristoos agarre gabaa jireenyaatti deebi. So Yesuus haftee mana isaa warra isa biratti hafan gara isaatti galagalee gaafa barsiisu ani jireenya jedhe. Ameen. Jireenya naani. Haleluya. Birrii keessaan, raajii keessaan, or paasterii keessaan jireenya agartanii ana gaafa agartan jireenya agartu. Yesuus mata duree gaggabaabduu torban kana haftee mana isaa kana maaliif barsiifate laata agartanii? Garaan keessan hin raafaminaa. Tokkoffaa irratti Waaqayyotti amanaa. Sadaffaa irratti iddoon isinii qopheessa. Afuraffaa irratti iddoon jirtan dhufee isin fudhadha. Shanaffaa irratti karaan anaa. Ja'affaa irratti dhugaan anaa. Torbaffaa irratti jireenya anaa. Waan gaggabaabduu kana torban warra haftee mana isaa ta'anitti dubbate. Qara deemaadhaaf lallaba hin taane. Hammaarratee galaaf lallaba hin taane. Fiigee galaaf lallaba hin taane. Bara 1992 Wallagga dhiyaa biyya Gidaamii jedhamuun tajaajila dhaqe. Konfiraansii affeeramee dhaqee jaarti tokkotu utuu wayyaa hodhitu carqii inni jalqabaa keessaa bade ittuma hodhiti asiin hin citaa itti hodhiti kalarii inni jalqabaa badee dikureeshinii fakkaata wayyaansee. Miilli ishee kun caammaan ittiin ta'u tootaali naanna'eera. Gaafa faarfattu akka isheen itti utaaltu dhiisi. Akka isheen itti ililchitu dhiisi. Ani immoo hamma isaatti finyoo tokko mormatti godhadhee kootis keewwadheen bara sana finyoodhaaf kooti baay'ee beekama. Karaa baataa sattan jechuudha. Dhaabadheen jaartiin kun awwaara baay'ee kaasti beektaa gaafa utaaltu miilli ishee akkuma jirutti amma awwaara kana. Naa galuu dinnaanini jaartii kana waameen yeroo tokko tokko beekaan nama aarsa akka gaaffii seexanaan gaaffii namatti fide imamma maaliif utaaltaa jennaan natti tole Yesuus koo jedhan. Maal sii godhe imamma miilla kee akka godhe Yesuus wayyaa kee akka godhe Yesuus maal sii godhaan utaaltaan jedhe. Isa booddee gangootee finyoo morma koorraa karaa baatii na qabdi. Isinii jetti jennaan daftanii galtuuf dafee isinii kennetti. Ani immoo waan hin hafuuf harka keessadhaa qaqqabate haftee mana isaatiin naan akkanitti na yaa Waaqayyo. Yesuus guddaadha. Ameen. Akkanitti na dafkan narra cite waama gaafas jaartiin na ariitee na galchitu natti fakkaata. Warra haftee mana isaatiin waa harka keessaa qabata Yesuus. Ameen. Ameen. Maal hundi keessanii biyya turtanii dhammii
biyya biraatti dhalate hin beeku hundumtuu Itoophiyaadhaa yaa'e Waaqayyoof galannaa ta'u. Isin nu yaa nam lafi nu haphate nutti salphate gaariidha. Biyyatti beektu hindaanqoon gaafa mana jeettu boqqolloo alatti gad darbatuuf dirriftee gadi yaati boqqolloo barbaachisa booddee balbala cufatu. Waaqayyo akkas hin godhin. Yesuus Kiristoos nama baay'eef alatti biddeena gad darbate. Alatti gaa'ela gad darbatee fi alatti makiinaa gad darbatee fi natti wajjin jedhe mana isaa cufate. Addaamiif waan agartanii mana isaa keessaa gadi baasee mana cufate. Gaafa jireenyi nurkaa badu waan barbaanne sana nuu kenneetu gad nu baasee balbala cufatee ta'a. Jireenyaaf hin taatu dhaqi makiinaa barbaaddaa dhaqi birri barbaaddaa dhaqi fudhadhu alatti gad ari'a. Hindaanqoo mana jeettu alatti gad darbatu boqqolloo fiiddi alatti gadi yaati tokko manatti naftu. Lafatti galtu wal dhaalte galgala manatti galuun ishee naftu bineensatu ishee nyaata. Baay'een kiristaanotaa anarraa jalqabee har'a akkana. Waan jireenyaa ala nu baasutu nu fudhatee fiigaa. Gosa makiinaa jijjiiru. Yeroo durii makiinaan tokko jalqabe kobraa. Ingiliffaan beennu silaa kobraa inni lakkaa kobraan jawweedha jawwee bitanne. V8 jettan. V8 tuubboo 8 malee jireenya 8 hin fidu. Tuubboon ittiin nadaajii fudhatu 8. Kisaaraa 8 V8. Waaqayyo jalqaba jireenya isinii kenneetu amala isaa keessa itti aansee immoo waan barbaachisu isinii kenna. Waan hundumaa fudhattanii jireenya hin qabdan yoo ta'e maanni gatiinsa? Amma dhiifa manaa godhaa isinillee isin jirtanii gidduu kana 7 afuriif Yihuudii dilbata ganama waldaan cagadaa jira Waaqayyo harkaa keessa koo kenna. Yeroo tokko nan yaadadha mataa tokkotu biyya dhufte asii ol muru asii jala fixanii asirratti dhaabatti beektaa. Maqaan ishee Sinaap jedhamti. Sinaap jechuun hiika kitaaba isaa dubbiftan SIN happiidha. Happiin happiidha. HAPPY caafaa ilaalamee sinumtuu saa IN Xituun ta'in saadha. Saa caafaa saa IN HAPPY sinappii. Ingiliffaa keessanii ni kaa'anii Itoophiyaan jira warri Ingilizii hiikaa. Maal jechuudha? Cubbuutti gammadii jechuudha. Maafan cubbuutti gammadaa? Kan itti gammadanitu jiru Yesuus. Hunduu sinappii jedhee mataa ol mure malee hiika isaan barree. Dhaloonni biyya lafaa kanaa joonja'aadha. Jireenya turkaabannaan joonja'e. Yesuus warra kophaatti calalamte hafteen aan jireenya. Yesuus akkasiniin jedha namoonni garee maatii wangeelaa aan jireenya siin jedha Yesuus. Ameen. Ani birriidha siin hin jenne, ani makiinaadha hin jenne, ani jireenya. Waan tokko na hubadhaa. Makiinaan sibiila hin dagatinaa. Manni dhagaadhaa hin dagatinaa. Tokkicha ilma isaa sii kennee sibiilaaf dhagaa sin dhowwatu bar. Ilmi namaa hin caalu dhagaa, hin caalu sibiila. Atuu micaa kee sibiilaaf dhagaadhaan hin jijjiirtu. Du'i qalliin qabdu Yesuus lubbuu nuu kenne. Du'a keessa qoosaan hin jiru. Du'i gumaa gaafata. Boloota koo gumaan du'a akka nun argannetti jireenyaa wajjin walii afarramu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Galatoomaa xumureera.
Eebbifamaa. Waaqayyo si haa eebbisu, ayyaana isaa siif haa baay'isu. Waaqayyo gooftaan sin eebbisu. Eebbifamaa ayyaana isaa sin dabalu. Waaqayyo eebbifamaa Waaqayyo sin eebbifamaa. eebbisu. Eebbifamaa ayyaana isaa sin dabalu. Darbaa deemaa. Warri kee jireenya Eebbifamaa.